Tolegaa har'a waa'ee namummaa nama guutuu ta'uu walii wajjiniin haasofnaa. Yeroo baay'ee iddoo nuyi itti rakkannu iddoo kana namooti baay'een akka kophaa isaanii nama guutuu ta'anitti of hin yaadanii, akka ittiin of hin fudhatanii, akka ittiinis addunyaatti of hin dhiyeessanii, akka wanta ganaa waa dhufee guutuu nu godhuutti eenna. Akka guutuu ta'uudhaaf waa dabalachuun nurra jiruutti yaadna yeroo baay'ee. Kanaaf expectationiin keenya waa yeroo ala kanaa dhufu akkas ta'uu nan danda'a isa jedhu ta'a jechuudha. Yeroo akkas ta'u bara keenya guutuu akka nama guutuutti otuu of hin ilaalin, akka nama guutuutti otuu of hin fudhatin, akka nama guutuuttis otuu of hin dhiyeessin biyya lafaa kanarraa dabarre jechuudha. Inni kun rakkoonsaa guddaa ta'uunsaa waan natti mul'ateef isa kana isinii wajjiniin hirmachuu barbaade. Baay'ee barbaachisaadha kun. Ati utuu wanti tokkittiin sitti hin dabalamin, akkuma jirtutti nama guutuudhaati. Nama guutuu nama biyya lafaa jijjiiruu danda'u, nama wanti dhimma baasu si bira jiru, nama waan guddaa baatee adeemu biyya lafaa kanaaf kennuudhaaf jechuudha. Biyya lafaa kana tajaajiltee gara gaariitti fiduudhaaf nama uumamte, bifni uumaadhaa kan sirra jiru, yaada uumaatiin, harka isaatiin, ogummaa isaatiin, beekumsa isaa gadi fagoodhaan, hubannaa isaa guddaadhaan kan uumamtee ta'uu kee akka beektuun barbaada. Namoonni tokko tokko yeroo gaa'ila keessa seenan, gaa'ilatti gaafa galan waan guutuu ta'an isaanitti fakkaata. Warri mareejii keessa jiran yookaan warri gaa'ila keessa jiran immoo sababiin gaa'ila keessa jiruu fi an guutuu ta'eera jedhanii of yaadu. Kana jechuun ishee malee, haadha manaa malee, isa malee yookaan abbaa manaa malee jarreen kun lamaanuu guutuu akka hin taanetti of ilaalu. Namoonni tokko tokko immoo sababii hin baranneef, mana barumsaa hin dhanneef yookaan immoo amma kutaa 12tti baratanii kolleejjii yookaan yuunivarsiitii waan hin dhanneef hin baranneen jedhanii waan of yaadaniif hir'uudha an jedhanii of fudhatu. Hir'uudha jedhanii of ilaalu. Namni iddoo itti of ilaalee an hir'uudha, an hin qabu, an guutuu miti lafatti ofiin jedhu qaba jireenya keessaa. Inni barates iddoo biraatti immoo dhaqee of ilaalee hir'uu ta'uusaa argaa. Inni jabaanis iddoo biraatti immoo dhaqee of ilaalee hir'uu ta'uusaa argaa. Inni aangoorra jirus iddoo biraatti immoo dhaqee of ilaalee hir'uu ta'uusaa argaa. Inni gaa'ila keessa jirus iddoo biraatti immoo dhaqee of ilaaleetu hir'uu ta'uusaa arga. Wantoonni nuyi utuu naa guutanii kun jennee yaannu hundumtuu yoo guutanu tarii akka nama guutuutti, akka nama ga'aatti of hin yaannu ta'a. Maanni rakkoonsaa jennee yoo ilaalle egaa rakkoonsaa namummaa keenya isa iigoodha. Namummaa keenya isa iigootu saabotaajii biyya lafaa kana walitti coraayira malee wanta hin fakkaanne biyya lafaa kana kanatu guutuu si godha, kanatu guutuu si godha jedheetu bitaadhaaf mirgaa walitti funaannataa jira malee eenyummaa keenya isa oriijinaalii, eenyummaa keenya isa sirrii, isa uumaan itti nu uume sana gaafa argannu homtuu tokkittiin, koosmootiksiin tokkittiin utuu nutti hin dabalin, maaskii wayii utuu hin godhatin, akkasumattiin guutuu ta'uu keenyaa hin barra yookaan hin hubanna. Kanaaf firoota koo har'a waan itti rarraatanii jirtan irraa akkasiin qabbuutan hin barbaada. Waan itti rarraatanii jirtan irraa, an kanaan malee guutuu hin ta'u waan jettan irraa, waan itti hirkattanii jirtan irraa, waan amanattanii jirtan irraa, kanatu perfektii na godhaanaan, kanatu powerfulii na godhaanaan, kanatu akkas na godhaanaan jennee waan yaannu kana hundumasaa
of jalaa kaafnee akkuma uumaan nu uumetti utuu homaa tokko ofitti hin dabalin waan biyya lafaa kana geeddaruu danda'u nu keessa akka jiru amanuutu nurra jira jechuudha. Wantoonni nuyi har'a qabnu kun hundumti isaanii isaan malee jiraachuu hin danda'u jennee wantoonni nuyi yaanne hundumti isaanii waggaa 200 waggaa 300 dura waan turan miti. Har'a garuu jireenyi keenya baay'eensaa, bizinesi keenya baay'eensaa, laayif istaayiliin keenya baay'eensaa isaan irratti rarra'anii isaan irratti hundaa'aniiti kan isaan jiran. Dhaloota nu gidduu jirru akka kanattiin nu booce malee isaan kana malee jiraachuu hin dandeessan jedhanii akka wanta isaan hundee keenya ta'anitti nutti agarsiisan malee hundeen keenya isaan kana miti. Kana malee jiraachuu hin danda'u jettee waan yaaddu sanaa waan nama dhibu immoo isaan malee jiraachuus dhuguma hin dandeessu. Maaliifi maayindiin kee akka ittiin seetii ta'e waan jiruuf. Ati immoo kanati jiraattu maayindi seetii keeti waan taateef. Bishaanumti qulqulluun fuula kee dura jiru kana keessa summiitu jira na ajjeesa jettee yoo yaadde yaanni sun keessa deddeebi'amee yaadamee wanti sun dhaqee amantii ta'ee fiiliingii kee yookaan immoo immooshinii keetii wajjin wal makee si sodaachisee si naasiseera yoo ta'e subconscious mind kee keessa galee program ta'eera waan ta'eefi wanta bishaan sana yeroo fuutee ati dhudduu subconscious mind kee niiroon subconscious mind keessa niiroon sammuu keenya keessa jiru hundumtu maal godhaa keemikaalii waan nuyi yaanne sanaa waan subconscious mind keenya sunitti program ta'ee jiru sanaa akka isaanii facaasan godhadhana keessatti. Kanaafuu bishaan sana yeroo dhuddu bishaan kana yeroo dhuddu kana ta'utu sirra jira wanti jedhamu program ta'ee jireenya keenya keessa waan jiruufi keemikaalonni sun dhufaniin anna keenya keessa dhangala'anii waan jiraniif wanta nuyi jenne isaa nuu kenna jechuudha. Innis maanni du'a sana nuu kenna jechuudha. Kanaaf bishaan keessa summiin jiraatee yookaan bishaan sun bishaan nama ajjeesu ta'ee utuu hin taane bishaanuma qulqulluu akkaataatti sammuu keenya nuyi itti program goone sanatu akka sanatti keemikaaliin dhanna keenya keessa faca'anii waan eeganiifi wanta nuyi barbaanne sana nuu kenna jechuudha. Kanaaf namni sammuusaa jiraata. Namni sammuusaa jiraata. An kana malee jiraachuu hin danda'u yoo jette isa malee jiraachuu hin dandeessu wantati malee jiraachuu hin danda'u jettee wantati yaaddu sun immoo biyya lafaa kanarratti dhaabbataa miti waan ta'eef maal ta'uu danda'an iddoodhaa ka'uu danda'a. Yeroon iddoodhaa ka'u maal taatatis duukaa iddoodhaa kaate jechuudha. Fakkeenyaaf anaadha manaa koo malee jiraachuu hin danda'u jettee yaadda yoo ta'e yookaan immoo abbaa manaa koo malee jiraachuu hin danda'u jettee yaadda yoo ta'e jarri lamaanuu namoota foon uffatanidha. Umurii isaan biyya lafaa kanarra jiraatan daangaa qaba. Yoo du'e abbaan suni nammati isa malee jiraachuu hin danda'u jette sun yoo du'e kan keessa jireenyi keessa duukaa diigame jechuudha. Yookaan immoo divorcii waan jedhamutu jira. Nama lama abbaan manaa fi haati manaa walii galanii walii wajjiniin jiraatu. Walii galanii walii wajjiniin jiraachuu yoo dadhaba waliikuu waan jedhamutu jira. Waliikuun sun yoo uumame isa malee hin jiraadhu ishee malee hin jiraadhu jettee jireenya kee nama sana irratti waan ijaarteefati. Ijaarsi sun yeroo inni diigame jedhu nammati amanattee ijaarsa kee irratti godhatte suni yeroo inni si jalaa socho'u maal taataati jireenyi kee duukaa diigama jechuudha. Kun hundumtuu eessaa sitti dhufe ofii keetii akka nama guutuutti waan of hin ilaalleef. Wanti hundumtuus eessatti bade yoo jettanii iddoo sanatti bade. An nama guutuutuun hin ta'in, haadhi manaa koo nama guutuutuu isheen hin ta'in, nu walitti dhufnee guunna jennee gaafa yaannu iddoo sanatti balleessine jechuudha. Iddoo sanatti balleessine jechuudha. An nama guutuudha, isheenis nama guutuudha, yaada walitti daballeetu jireenya dhaabuudhaaf addunyaa kanarratti wanti karaa keenya lamaan hojjetamuun irra jiru tokko ta'ee akka inni hojjetamuuf walitti dabalamne waan ta'eef. Tokko ta'ee akka inni hojjetamu waan na bira jiru fidee waan ishee bira jiru fidee akkuma amma mucaan yeroo dhalatu spermiin dhiira bira jiru dhufaa eegiin dubartii bira jiru dhufaa lamaan isaanii mucaa ta'aniitu bahu jechuudha. Lamaan isaanii mucaa ta'aniitu lamaan isaanii gidduudhaa mucaan ta'a jechuudha. Mucaan dhalate jechuudha. Akkuma kana lamaan isaanii walitti fidanii addunyaa kanarratti wanta isaan uumantu jiraadha malee
jarri lamaan walitti dhufanii guutuu ta'uu miti. Isaanuu ofii isaaniitti maanni nama guutuudha. Kun maal hin miidhaa? Gaa'ela hin miidhaa, bizinesa hin miidhaa, jireenya irraa borii hin miidhaa, hawaasa hin miidhaa, addunyaa keenya kana guutummaa isaa miidhuu danda'a jechuudha. Addunyaa keenya kana guutummaa isaa miidhuu danda'a. Kanaaf atumta ofii keetii an nama ga'aa godhee, nama guutuu godhee, uumaan na uume jettee amanuurraa jalqabachuudha. Nama guutuu akka taateeti. Barnooti gaariidhaa eeyyee, barnootatu garuu guutuu si godha miti. Qabeenyaan maallaqi horiin gaariidhaa eeyyee, horiitu dhufee garuu nama guutuu si godha miti. Haati manaa abbaan manaa gaa'illi gaariidhaa eeyyee, garuu abbaa manaatu haadha manaatu dhufee guutuu si godha miti. Ijoolleen gaariidhaa eeyyee, garuu ijoolleen dhufee guutuu si godha miti. Hiriyoonni gaariidhaa eeyyee, hiriyootatu dhufee garuu guutuu si godha miti. Wantoonni ati lafa kanarratti argattu, namootarraas yuunivarsiitii kanarraas wantoonni ati argattu, wantoota si tajaajilanii waan ati hojjechuun sirra jiru san akka ati hojjettuuf si gargaaran si fayyadani malee wantoota guutuu si godhan miti. Ati ofii keettuu nama guutuudha, ati ofii keettuu nama gahaadha. Ati ofii keettuu nama guutuudha, ati ofii keettuu nama gahaadha. Fakkeenyaaf jalqaba annuma tokko keessatti dhiiraaf dubartiitu uumame. Seera uumamaa dhattanii yoo fudhattanii warri kitaaba qulqulluu dubbiftanii kottaa nama hin uumna akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti jedhee isa booddee biyyoo lafaa kana fuudhee hojjeteetu funyaansaatti hafuura itti baafateedha. Dhiiraaf dubartii godheetu nama uume jedha. Dhiiraaf dubartii godhee nama uume jedhu malee namni garuu dhiiruma duwwaadha kan mul'atu. Dubartiin eessatti jechuudha? Dhiira keessa turte jechuudha isheen. Isa booddee namni kophaa jiraachuun isaa immoo gaarii miti jedheetu nama raffiseetu nama keessaa immoo lafee cinaachaa tokko fuudhee ishee hojjeteetu namatti geessee addaamitti geessee addaa immoo ilaalee isheen kun foon koo irraa argamtee lafee koo irraa argamtee lafeen ishee lafee kooti foonni ishee foon kooti kanaafuu namee haa jedhamtu dheetu maqaasee nameetti yookaan hewaanitti moggaasee ergasii ilaalee amma reefuu ta'ee jedha itti tolee jechuudha jireenyi. Namni kan isa fakkaattutu maal argate jannata sana keessatti. Isa dura garuu namni ofii isaatii itti toleetu jannata sana keessa jiraataa ture. Kanaaf wanti hundumtuu hewaaniin durayyuu wanti hundumtuu jannati sun perfektii ture, guutuu ture, waa'ee beekumsa namaa, waa'ee ogummaa namaa ilaaluu dandeessu, bineensota hundumaatti maqaa akka inni moggaase, uumama hundumaatti maqaa akka inni moggaase, maqaan inni moggaases maqaa sirrii akka ta'e, maqaa ta'anii akka tafanii, maqaa kana waaqayyo ilaalee dhufee akka inni approovii godhee, sadarkaa geggeessuu sanarra namni akka inni jiru eeguurraa, kaltiveetii godhuurraa, sana hundumaa namni qabateera jechuudha. Inni eegdaa hin tottolchita namni namaan uumaan jedhee jannata sana keessa kaa'e sana hunduma isaa namni maal godhaa ture jechuudha. Kophaadhuma isaa hewaanitu seenii bakkeetti hin bahin bakkeetti hin mul'atin. Hewaanis yeroo dhufteettu lamaan isaanii walumaa wajjin jireenya itti fufan jechuudha. Kanaaf namni kophaa isaatti gara gaa'elaa yoo tunnaqin of danda'ee jiraachuutu isarra jira jechuudha. Kanaaf nama guutuudhaati ofuma keetii nama guutuu akka taate ofii kee amanuu gaafanii digirii akkasii fixee gaafan kolleejjii akkasiitii giraajuweetii godhee gaafan ekspiriyaansii akkasii horadhee gaafa horiin koo mana ga'ee gaafa mana akkasii bitee gaafanii konkolaataa akkasii qabaadhee isaan kanatu dhufee guutuu si godha miti siin. Isaan kanatu guutuu si godha miti. Wanti ati nama guutuu taatee dhalatte malee ganaa nama guutuu taata miti. Bishinatti guddachuun jira, ekspiriyaansiitti guddachuun jira, wantoota of biraa qabnu hundumaa irratti guddataa adeemuuni akkuma jirutti jira. Fiizikaalis guddataa adeemna, spirituaalis guddataa adeemna, meentaalis guddataa adeemna. Inni kun beekamaadha. Beekamaadha guddataa adeemuun. Garuu nama hir'uutti of hin ilaalinati. Nama hir'uutti of hin ilaalinati. Barnoota karikulamiidhaan qopheessitee addunyaan dhiyeessite kanatti utuu hin galinuu, utuu achi hin naqinuu, utuu achi hin lixinuu, ati maanniidha, ati nama guutuudha.
ati nama guutuudha. Kanaaf isa kana ba'eessa goonee beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Hundee godhachuu barbaadda yoo ta'e hundee kan sii ta'uun irra jiru inni dhaabbataan, inni amansiisaan, inni hin sochoone, inni si ganuu hin dandeenye, inni si dhiisuu hin dandeenye, inni sitti abdii kutachuu hin dandeenye uumaa keeti. Beeziin ati irratti of ijaaruu qabdu, irra dhaabachuu qabdu, ati amanachuu qabdu, ati itti hirkachuu qabdu, ati ittiin dhaadachuu qabdu yoo jiraate uumaa keeti. Isarraa kan hafee wantoonni biyya lafaa kun hundumti isaanii si tajaajiluudhaaf kan isaan dhufan waan ta'eef ati nama guutuu akka taatetti ofii kee yaadi. Akka nama guutuutti of fudhadhu. Akka nama guutuutti amani. Konfiidensii qabaadhu nama guutuudhaan jedhe. Nama ga'aadhaan jedhe. Beekumsi na barbaachisu qaba. Ogummaa na barbaachisu qaba. Hubannaa na barbaachisu qaba. Dandeettii na barbaachisu qaba. Jabina na barbaachisu qaba. Fayyaa na barbaachisu qaba. Anaaf kan barbaachisu hundumti isaanii naannoo koo na keessa jiru qophaa'aniiru jettee yaaduutu sirra jechuudha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf immoo wanti siif barbaachisu hundumti isaa kan inni dhufu gamasii yookaan gamanaa utuu hin taane kolleejjii akkasiitii yookaan kampanii akkasiirraa utuu hin taane yookaan humna mootummaarraa qaama mootummaarraa utuu hin taane inni si barbaachisu keessa keetii burqa, keessa keetii yaa'a, keessa keetii ba'a. Si keessa jirachuudha humni kee, si keessa jirachuudha dandeettiin kee, si keessa jira wanti guutuu si godhu malee ala kanaa dhufee wanti guutuu si godhu tokko hin jiru. Ala kanaa dhufee wanti perfektii si godhu hin jiru. Kanaaf keessa keenyaa alatti jiraachuu baruutu, alatti jiraachuu shaakaluutu nurra jira jechuudha. Wantoota namoonni ittiin dhaadatan ala kana jiranii hin dhaadatina. Fakkeenyaaf amma knowledge is power jiru miti amma beekumsi humnaa jedhu. Dhugaa miti kun. Namooti beekumsa baay'ee qaban beekumsa sana hojiitti kan hin geeddarree nama baay'ee ala kana jira. Isa addunyaan kun isa biyyi lafaa kun beekumsa jettee waamtu mootuu hin qabaatin namooti biyya lafaa kana jijjiiran immoo lakkoofsa hin qaban. Beekumsi informationidha. Beekumsi gadheedhaa jechaan jiru. Beekumsaan mormaa hin jiru. Hamma dandeenye beekuutu nurra jira. Beekumsaaf yeroo hundumaa utuu gargar hin kutin pilaaniitti goonee of barsiisuutu nurra jira yeroo hundumaa. Sammuun keenya nyaata barbaadaa. Nyaati sammuudhaa immoo beekumsa. Garuu beekumsi hojiitti hin jijjiiramne, beekumsi wisdomii hin taane, wisdomiin applicationidha. Beekumsi knowledgein wisdomiitti hin jijjiiramne, kana jechuun hojiitti hin geeddaramne, akka nama qilleensa abootuuti jechuudha. Gatii hin qabu. Paaworii ta'uu hin danda'u. Digirii meeqa qabaadhu, maastersii meeqa qabaadhu, PhD hojjedhu, MD qabaadhu. Yoo hojiitti geeddaruudhaa baatte, yoo ittiin addunyaa kana tajaajiluudhaa baatte, yoo ittiin namummaa tajaajiluudhaa baatte, yoo itti fayyadamuudhaa baatte, yoo ija godhachiisuudhaa baatte, waan tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya salphaan isinii kenna. Amma Ameerikaa keessaa namooti harki 65 overweightidha. Furdaadha jechuudha qaama isaanii sheeppii gaarii irra hin jiran jechuudha. Saaxilamoodha jechuudha. Balaa dhukkubaa baay'eedhaa fi balaa du'aa baay'eedhaa fi saaxilamoodha afaan du'aarra deemaa jiru jechuudha. Namooti harki 65 baay'ee lakkoofsa guddaadha kun. Garuu waan isin dinqu weight lose industry nama gara daalaara biliyoona 60maatiin socho'a. Ilaala. Eeriyaa sanatti biizinasa guddaatu kireetii ta'ee jira, uumamee jira. Kampanii gurguddaatu irratti bobba'eetu wayitiin namootaa kuni kan qaama isaaniitii wajjiniin walgitu fayya buleessa akka inni ta'uu fi kan irratti hojjetan ogeessonni irratti bobba'an gara kana irratti horiin ba'aa jiru, horiin Ameerikaadha.
baay'ee guddaadha. Gara biliyoonii 60 jechuudha. Yoo xinnaatee gara kitaabii 46,000tti dhiyaatu waa'ee kanarratti barreeffamaniiru. Gara kitaaba 46,000tti kan dhiyaatu naannoo kanatti barreeffamaniiru. Tamittiin wayitii buusuun akka danda'amu, tamittiin qaama ofii karaarra buusuun tooratti galchuun akka danda'amu, nyaata fayya buleessa attamii nyaachuun akka danda'amu, kun hundumtuutu nafini sachaanii maal godhaniiru barsiisaniiru. Kitaabi 46,000 ala kana jira nan dubbisa yoo jettan waa'ee qaama keessanii, waa'ee ulfaatina dhanna keessanii gadi buusuudha, waa'ee sheeppii gaariitti of galchuudha. Kitaabi barreeffame guddaadha. Horiin ramadamee naannoo sana jiru, bizinesi naannoo kanaan maqaa kana irratti bizinesi geggeeffamaa jiru, bizinesoota baay'ee maallaqa baay'ee guddaadha jechuudha. Garuu namitti fayyadamaa jira, namitti fayyadamaa hin jiru. Nami dhaga'aara, nami dhaga'aa hin jiru. Nama hojiitti geeddaraara, nama hojiitti geeddaraa hin jiru. Nami baraayira, nami baraayira. Beekaa namni kun, beeka. Nyaata attamii nyaachuun akka irra jiru beeku, eeyyee. Wayitii isaanii attamitti akka buusuun irra jiru beeku, beeku. Kitaaboti 45,000tti tilmaamaman kun achi jiran kun namootaan dubbifamaniiru, dubbifamaniiru. Maaliifitu nooleejiin kuni maaliifitu hojiitti hin jijjiiramne ree? Kanaafitu nooleejiin yeroo hundumaa humna miti jechuudha. Namni ituu beekuutu maal dadhaba? Hojiitti jijjiiruu dadhaba. Maaliif waan ala kanaa dhufetu si jijjiirameti. Daalaara biliyoonii 60 industirii kanaaf ramadamee jirutu nama jijjiiree wayitii namaa gadi buusa miti. Kitaabota hamma barreeffaman kanatu nama gadi buuse, nama wayitiin nama gadi buuse nama akka inni fayyaa ta'u godha miti. Kana yeroon jedhu kitaabi kun nama gargaare jechuu miti. Horiin naannoo kanatti ramadamee jiru nama fayyadne jechuu miti. Nama baay'eef hojii baneera, kampanii baay'een irraa maallaqa argataniiru, namni baay'eenis tajaajila isaaniitiin intarii sheeppii barbaadanitti deebi'aniiru, of course hundumaa yoo ta'uudha baateyyuu. Nama jijjiireera garuu wanti irraa argamu baay'ee xinnoodha. Kanaafuu wanta keessa keetii dhufutu maal si godha? Wanta keessa keetii dhufutu siinii si fayyada. Kanaafati silumayyuu guutuudha wantoota ala kanaa keemikaalota ala kanaa ofitti dabaluudhaan wanta nyaachuun sirra hin jirre ala kanaa nyaata jedhanii namoonni qopheessan baay'ee isaa ofitti naquudhaan informationii barbaachisaa hin taane baruun dhaga'uun sirra hin jirre sin fayyanne baay'ee isaa ofitti naquudhaan dhaloota kanatu of balleessee of miidhee waan balaa gurguddaadhaaf of saaxile malee namni uumamuma isaattuu nama guutuudha, nama guddaadha, wanti isa barbaachisu hundumtuu eessa jira? Isa keessa nam'eetu jira jechuudha. Kanaafati addunyaa kana jijjiiruudhaa fi samiin tarsa'uun irra hin jiru. Wanti waaqarraa gadi bu'u hin jiru. Wanti lafa kana keessa ol ba'us hin jiru. Koleejjii galtees dhiiftees homaa miti. Namnitti amanees itti amanuudhaa baatees homaa miti. Ati ofitti amantee naani. Kanaaf akkuma jirtutti ati guutuudhaati addunyaa kana jijjiiruu hin dandeessaa. Addunyaa kana jijjiiruu jedhee yeroon haasa'anii ganaa kolleejjii akkasii galee akka itti baradhee moosatti jettu miti. Isaan kana baruudhaaf saganteessi si gargaara. Garuu immoo isaan kana hundumaa bira utuu naqinii waan nama jijjiiruu danda'utu si keessa jira. Waan ati barbaaddu hundumaa sii fiduu kan danda'utu si keessa jira. Badhaadhummaati barbaaddu, ogummaati barbaaddu, hubannaati barbaaddu, uffatati barbaaddu, gaa'elati barbaaddu, laayif istaayiliiti barbaaddu, manati barbaaddu, teknoolojii ati barbaaddu, tajaajila addunyaadhaa kennuu barbaaddu, wantoota ati jaallattu kan hundumasaa naannoo keetti fiduu kan danda'utu si keessa jira. Kanaafati akkuma jirtu kanatti nama guutuudhaati. Nama guutuu qofa miti, akkuma jirtu kanatti kampanii guddaadhaati. Risoorsii nyaatamee dhumuu hin dandeenyetu si keessa jira. Badhaadhummaa nyaatamee dhumuu hin dandeenyetu si keessa jira.
badhaadhummaa nyaatamee dhumuu hin dandeenyetu si keessa jira. Ogummaa yaa'ee dhumuu hin dandeenyetu, beekumsa yaa'ee dhumuu hin dandeenyetu, hubannaa yaa'ee dhumuu hin dandeenyetu si keessa jirasi. Wanta yoo keessa keetii burqee addunyaa kana guutummaa obaasuu danda'u bishaantu si keessara. Waan yoo keessa keetii burqee addunyaa kana nyaachisuu danda'u nyaatatu si keessara. Yoo si keessaa burqee addunyaan kun guutuun dubbisee quufuu kan hin dandeenye kitaaba si keessara. Aayidiyaa addunyaa kana jijjiiruu danda'utu si keessara. Aartii addunyaa kana jijjiiruu danda'utu si keessara. Saayinsii addunyaa kana jijjiiruu danda'utu si keessara. Wanta barbaadde maqaa dha'i, wanta maqaa hin qabnes haa ta'u, waan tokko garuu qabda. Waan ittiin addunyaa kana ittiin tuttu, waan ittiin addunyaa kana bira geessu, waan ittiin namoota chaalenjii gootee gara uumaatti deebiftu, waan ittiin jireenya namaaf salphiftu, waan ittiin jireenya namaaf fooyyessitu, waan ittiin addunyaa kana tajaajiltu, waan ittiin nama fayyaddu, waan ittiin namaaf bu'aa buuftu, waan gaariidha jettee yaaddu isattiin hojjettu sana kan ittiin hojjettu humni si keessa jira jechuudha. Si bira jira jechuudha. Humni si keessa jiru kun immoo humna eessa jiru kamiinuu hin caala. Number 1, dorgommee keessan galfamu innan keetii adda. Kan nama kan biraas hin caala, kan kees immoo hin caala. Maaliif caala? Adda waan ta'aniif, dorgommeessaa waan hin jirreef. Inni si keessa adduma, innana keessa adda, inni ishee keessa adda, inni sana keessa adda. Kanaaf manni barnootaa nuyi qabnu awweer yoo nu godhe malee, conscious akka nuyi taanu yoo nu godhe malee, gara caalaa yommuu sodaa isinitti naqee riskii baay'ee si fuuldura kaa'ee isin sodaachee yoo booddeetti isin deebise malee, inni si keessa jiru qofaasaatti deemee biyya lafaa kana maal gochuu hin danda'a? Jijjiiruu hin danda'a. Biyya lafaa kana jijjiiruu hin danda'a. Kanaaf akkamittiin akkati amantuun beeku waa'ee ofii keetii isa akkati jijjiirtuufan kana. Isa akkati jijjiirtuuf. Ani nama ga'aadha, an nama guutuudha jettee ofitti amantee akkati deemtuun barbaada. Self confidence san akkati build godhaa deemtuun barbaada. Nama keessatti hidhattee gadaantummaan akkanisitti dhaga'amu barbaadu. Namoota baratan baay'ee baratan biratti akkati gadaantummaa sitti dhaga'amu. Namoota horii baay'ee qaban biratti gadaantummaan akkasitti dhaga'amu. Namoota afaan biraa dubbatan biratti gadaantummaan akkasitti dhaga'amu. Namoota sanyii biraa qomoo biraa biratti gadaantummaan akkasitti dhaga'amu. Namoota sadarkaatirra hin jirre jiran biratti akka waasitti dhaga'amu hin barbaadu. Abaluuni kana qabaachuu isaatu kana isa godhe jettees akkati yaaddu hin barbaadu. Ati ofii keetti amantee ana keessa humnatu jira, humna na keessa biyya lafaa kana jijjiiruu hin danda'a. I'm smart enough, I deserve it jettee yoo kaati ati biyya lafaa jijjiiruudhaaf nama gaadhanii dandeettiin isaa, humni isaa, beekumsi isaa, ogummaan isaa ana bira jira iseedhuun yoo kaati ati humni si dura dhaabatee si mormuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Humni si dura dhaabatee si dhowwuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Ilaammame nama Geediyoon jedhamu tokko jira, baay'een jaalladha seenaasaa kitaaba qulqullaa'aa keessa. Geediyoon kun baranni dhalate sana keessa, bara Geediyoon sana keessa Israa'eloonni garbummaa keessa turani. Garbummaa warra Filisxeem keessa kan isaan turani. Isaan immoo baay'eedha, baay'inni isaanii akka cirracha galaanaati. Konkolaataan isaanii qofiyyuu akka cirracha galaanaati warra lafa lolu yoo dhiiftanu. Amma jarreen kun dhufanii qabeenya Israa'eliin saamuutti ka'ani. Geediyoon kunis akkuma nama kan biraatu maatii qaba, ijoollee qaba waan ta'eef ijoollee isaatiif nyaata bisuudhaa jedheetu lafatti daadhii wayinii cuunfanitti qamadii rukuta ture jedha. Seenaan isaa yeroo dubbiftan dubbii kitaaba qulqulluurra. Ilaalaa gaama namicha kana yoo ilaaltan maal fakkaata? Sodaataa fakkaata. Dhugummoo itti dhugaa sodaataa waan jiruufitu lafa namni minaan tumuu dhiise. Minaan isa tumama. Iddoo oobdii irrattitu qamadii rukutama. Inni garuu iddootti daadhii wayinii cuunfanittitu achitti qamadii rukutaa jira. Namni isa barbaachachi dhaqu hin jiru jechuudha. Ergamaan gara sana dhaqee maal jedhaani? Ati yaa loltuu goota nanaa Waaqayyo si wajjin jira. Humna amma qabdu kanaanii akka nama tokko rukutuutti warra miidiyaan kana rukutuu hin dandeessaadhaan. Harka warra miidiyaan hin toni, warra Filisxeemin jedhe dogoggora dhiifama. Warra miidiyaan kana rukutuu dandeessaadhaan. Akka kamitti akka nama tokko rukutuutti warra akka cirracha galaanaa kan hundumaa rukutuu hin dandeessaadhaan. Amma gaa ergamaan kuni konviinsii godhuu dadhabe Geediyooniin.
humna si keessa jira jedhee amansiisuu dadhabe. Geediyoon humnatu ana keessa jira jedhee amanuu rakkate. Humnatu ana keessa jira, humni ana keessa jiru kuni warra miidiyaan kan hundumaa rukutee balleessuu danda'a seedhutu amanuu dadhabe. Humni sin keessa jiru firoota humna biyya caalu, humna mi'a waraanaa caalu, humna gararaati humni sin keessa jiru. Humna gararaati. Isa kana amanuutu, isa kana beekuutu nurra jira. Meeshaa waraanaatu dhufee nama ga'aasi godhamiti. Baay'ina loltoota biyya wayiitu dhufee sitti dabalamee nama ga'aasi godhamiti. Gaafa mootummaa taatee teessoo mootummaarra teessee pirezidaantii yookaan piraayim ministeerii taatutu nama guutuu taatamiti. Yookaan jeneraala yookaan koloneela gaafa taatutu nama guutuu taatamiti. Ati waan tokkotu sitti hin dabalin akkasumattiin guutuudhaati. Humni si keessa jira. Isa kan akkati amantuun barbaada. Isa kana sumarratti dhaabnee gara viidiyoo itti aanutti dabarra.